Reefi gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti tarkaanfii ergamtoota Abiyyi Ahimad irratti fudhachuu itti fufee jira. Haaluma kanaan guyyaarraa onkololeessa 3/2024 barii barraaqan jajjabeen woboo zoonii lixaa Birgeediin Sonsaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruu ganda ulaa guutoo jedhamutti tarkaanfii guggubduu waraana faashistii PP irratti fudhachuun du'aa fi madoon adabee jira. Tarkaanfii kanaanis meeshaalee waraanaa garaagaraa dugda diinaa irraa hiikuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Gootichi aleelee buqqisu ari'ee harkaan qabu lola ganama kanaatiin waraana faashistii Abiyyi Ahimad irraa qawwee akaama 5 fi PKM 1 irraa hiikuun moona qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Lolli hanga bilisummaa fi walabummaa Oromootti jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof. Godii Walluwaan Arxuma Furseelloo hidhattoonni Finxaaliyyaa Amaara faannoon uummata nagaan rabbananii namoonni lammadaa ulloon jiraatota hedduunis ajjeefaman jaalaqaafan fayyeeraa waan qindeeffatu qabu. Hidhattoonni Finxaaliyyaa Amaaraa murna bilchiginnaan tumsamanii ijaarsa isaanii cimsatan golee Oromiyaa mara keessatti uummata Oromoo daangaa Amaaraan wal daangessan hundarratti ajjeechaa suukanneessaa saamicha qabeenyaa gubaatii manneenii akkasumas namoota jiraattii ukkaamsuu dabalatee qeerraa buqqisuu gidiraa hamtuu agarsiisaa jiru. Bifuma kanaanis Oromiyaa godina Walloo aanaa Arxummaa Fursee keessatti hidhattoonni Finxaaliyyaa Amaaraa faannoo jechuun of waaman duula duguuggaa sanyii uummata nagaa irratti bananii jiraniin namoota madeessuu qabeenya jiraattotaa hedduu saamuu fi barbadeessuun dhaga'ameera. Wiixata fulbaana 30 2024 aanaa Arxummaa Fursee ganda Coqorsoo Funyaan Sulleetti dhukaasa humnoonni badii Finxaaliyyaa Amaaraa faannoon hawaasa nagaa irratti bananiin namoonni lama kan maqaan isaanii Abduu Huseen Umarii fi Yaasin Gabayyoo jedhaman madaa'uu fi madoon isaaniillee cimaa akka ta'e dabaluun ibsaniiru. Fulbaana 30 2024 kana ganduma Coqorsoo Funyaan Sullee kanatti meeshaalee gurguddaa hidhattoonni Finxaaliyyaa Amaaraa faannoo kun Dishqaa Zuu 23 fi PKM qe'ee hawaasaatti dhukaasuun haleellaa geggeessaa oolaniin loon dabalatee qabeenyaan jiraattotaa hedduun manca'eera. Namoota loon isaanii dhukaasa hidhattoota Finxaaliyyaa Amaaraa kanaan jala ajjeefaman kunniinis ganda Coqorsoo keessaa Ibrahim Alii loon 4, Muhammad Ahimad Haji loon 2, Ahimad Makkanaa loon 2, Said Walloo loon 1, Hawwee Mogga'aa loon 1, Andaalii Muhammad Dabalee loon 1, Hussein Dishqoo loon 2, Ahimad Abbaggar loon 1 fi Hussein Adamuu loon 1 haleellaa hidhattoonni badii Finxaaliyyaa Amaaraa kun raawwataniin jalaa akka ajjeefaman jiraattonni gandichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himaniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa sulul Fincaan loltoonni Impaayera Itoophiyaa uummata nagaa ajjeesuuf madeessuu cimsanitti fufan. Dabalatisaa akka taanutti isiniif dhiyeessin. Uummata meeshaa malee ajjeesuu hidhuu saamuu lala dirqama waraanummaa kan hin qabneef saayisii waraanummaa tokkollee kan hin kabajne waraanni Impaayera Itoophiyaa golee Oromiyaa mara keessa sababa adda addaatti maxxansuun uummata Oromoo irratti gochuu kanneessa raawwachuu jabeesseetti fufee jira. Haaluma kanaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa sulul Fincaan loltoonni bilchiginnaa hawaasa nagaa ajjeesuuf madeessuutti fufanii jiraachuu maddeen himan. Gaafa fulbaana 30 2024 sulul Fincaa bakka Abarra Taraaraa jedhamu keessatti hawaasni nagaa hojii dhuunfaa isaanii irra bobba'anii jiraatan irra waraanni gooleessaan bilchiginnaa dhukaas bane. Nam tokkaalsuu kanneessa ta'e irra saas lamaan battalayyuu ajjeesu. Nam lama immoo madeessuu jiraattonni gandichi irra dubbisnarraatti biyyoolessa Oromiyaa feeran. Namoonni miidhaan qaqqabu kunneen maqaan isaanii Obbo Daanii Gammachuu Battalumayyoo lubbuun darbu, Obbo Kabbada Taaddasaa matarra madaa'ee jiraachuuf, Obbo Misgaana Dirribaa kan jedhamu immoo rasaas lamaan miilli isa rukutamuu yeroo amma kan man yaala keessa du'aaf jireenya gidduu jiraachuutu dubbata. Akka namoonni itti dhiyeenyaan beekan jedhanii namoonni kunneen qonnaan bultoota hirmaannaa siyaasaa dhaabamiyyuu kan hin qabne hojii dhuunfaa isaanii hojjechuun ofiif maatii isaanii kan jireessan ta'ullee jiraattonni itti dabaluun dubbatan. Godina Baarargaa Namalka Balloo irra loltoonni faashistii Abiyyi Ahimad dargaggootumnaan qabuun dirree lolarra bobbaasaa jiru. Jaalmoo Sabaa waan qindeeffatu qaba. Ergamtoonni bilxiginnaa yeroo adda addaatti dargaggoota Oromoo kutaalee Oromiyaa cufa keessaa humnaan qabanii gara mooraa leenjii waraanaatti guuruun rasaasaan ficcisiisaa kan jiran ammallee haala duraan barameen olitti leenjii waraanaa tokko malee dirree lolaatti bobbaasaa jiraachuun ibsameera. Haaluma kanaan godina Bahaa Harargee aanaa Malkaa Balloo irraa loltoonni faashistii Abiyyi Ahmed dargaggoota humnaan qabuun dirree lolaa irratti bobbaasanii jiraachuun ibsameera.
jira. Aanaa Malkaa Balloo araddoota hundarraa dargaggoota humnaan ukkaamsuun leenjii yeroo gabaabaa guyyoota muraasa keessatti kennanii fi sobanii maqaa milishaa furgaatuu jedhamu itti moggaasuun dandeettii fi ga'umsa tokko malee deemaa waraana bilisummaa Oromoo lolaa jechuun torbeema kana keessa dirqamsiisaniin godina lixa Harargee aanaa mi'eessootti guuruu isaanii jiraattonni aanaa Malkaa Balloo himan. Akka jiraattonni himanitti ji'a tokko dura loltoonni sirnichaa dargaggoota Oromoo osoo maatiin isaanii boo'uu fuudhanii sokkuun humnaan leenjii guyyaa muraasa qofa kennuun gara aanaa mi'eessootti geessanii ijoollee isaanii jalaa ficcisiisuu fi hawaasa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo waliin walitti diinomsuuf haala duraanii olitti kaayeffatanii hojjechaa jiraachuu dubbatu. Kana malees aanaalee bahaa Oromiyaa keessatti argaman hedduu isaanii irraa tajaajilli qunnamtii intarneetaa adda citee jiraachuun uummanni rakkoo hamaa keessa galuu jiraattonni dubbisne itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godilli Wallaggaa nama sibuuf qeellam Wallaggaa nagaa'uu qebbeerra miseensuun raayyatti hin paayiritti hilam waraan bilisummaa Oromoo tarkennatan jaala caalu roobaa dabalachaa akkattaa nutti isiniif dhiyeessa. Bilisiginnaan waraana kumaatamaan lakkaa'aman dirqeen ijaaree bobbaasus waraanni sababoota adda addaatiin qe'eef qabeenya isaanii irraa dirqeen guuraman erga leenjii fudhatanii bobbaafamaniin booda sirnicha ganuun wabootti makamuu jabeessaniiru. Murni abbaa irree Abiyyi Ahmad booji'amtoota waraanaa naannoo Tigraay fi waboon booji'aman namoota qaamaan qalbii miidhamoo ta'an dabalatee daa'imman dirqiin bobbaasee ajjeechaa akka uummata Oromoo irratti raawwannuuf nu bobbaasa kan jedhan loltoonni godina lixa Wallaggaa aanaa mana sibuu mooraa magaalaa Waamaa irraa fi kan godina Qellem Wallaggaa aanaa Gaa'uu Qeebbee irraa ba'aan dabaa fi shira sirnichaa balfuun wabootti makamnes jedhu. Akka loltoonni kunneen jedhanittis waraanni raayyaa ittisa impaayiratti kunneen yoo madaa'an yoo du'anii fi yoo caban beenyaan tokkollee kan hin kaffalamneef ta'uu himuun tokkoo fi tokko saba keenya akka fixnuuf nu bobbaasus jedhu. Gama meeshaatiinis qawwee akaamaa turkii tokko dachaatu tokko rasaasa 400 fi gumbii 6 baasuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof kan oolchan hoggaa ta'u gama waraana bilisummaa Oromoonis simannaa waan isaaniif taasifamu ONM'if himan. Dabalataanis loltoonni kunneen osoo hin beekinis ta'ee dogoggoraan hawaasa keenya irratti daba taasisaa turreef hawaasa keenya dhiifama gaafachaa hiriyoonni keenya mooraa cubbuu bilisiginnaa utubuuf qawwee gabroonfataa PP baachaa jirtan abdii fi gaachana sabaa kan ta'e waraana bilisummaa Oromoo waliin yeroon hiriiruun saba keessaniif gaachana ta'a jechuunis dhaamsa isaanii dabarsaniiruuf. Godina Arsii baana munneessaa keessa lukkeelee murni gabroonfata impaayiritti manneen jiraattota jumlaan gubuurree bicha uummata irra jabeessanii jiraachuun dhaga'ame. Jaalboori addunyaa dabalata qaba. Faayidaa paartii isaa malee dantaa uummataa qabachiisee kan hin beekne murni ani mootummaa uummataati ofiin jedhu bilisiginnaan aangoo qabutti fayyadamuun uummata Oromoo qe'ee fi qabeenya isaa jalaa barbadeessaa jira. Diiguu malee ijaaruu, saamuu malee gargaaruu, hidhuu malee hiikuu, akkasumas ajjeesuu malee du'a jalaa baraaruu kan hin beekne waraanni sirna dhableeyyiin impaayiratti duguggaa sanyii abboonni isaanii Oromoota irratti raawwachaa turan dhaaluun dabaree isaanii ajaja dabaa mataa nafxanyootaa Koloneel Abiy Ahmadiin golee Oromiyaa cufa keessatti bobbaafamuun dararaa hamtuu dhala namaaf hin mallee Oromoo irratti gaggeessaa jiraachuu jiraattonni hadheeffatanii dubbatu. Haaluma kanaan faashistoonni murni PP kun onkoloolessa 3 godina Arsii aanaa Muunessaa ganda Eebal Laaqichaa jedhamu keessatti manneen jiraattotaa jublaan gubuun saamicha qabeenyaas kan raawwatan yommuu ta'u namoota irrattis reebicha raawwachuu maddeen ONM'if gabaasaniiru. Namoota manni jalaa gubate keessaa muraasni kanneen maqaan dhugee Saadawoo Hirphoo Jaldooleete, Galatoo Guyyee, Didoo Guyyee fi Ukaa Galgaloo kanneen jedhaman ta'uu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Garuu duqeen biyya larraa arganniyyuu dabar waraanni Soomaalee gantarsiimoo shororkeessitoota Alshabaab jala bilis baase Jaalawwi Mahammud waan qindeeffatti qaba. Waraanni biyyaalessaa Soomaaliyaa garee shororkeessummaa Alshabaab irratti duula waraanaa addaa geggeessuun ganda tarsiimoo taate tokko bilisa baasuu isaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa kamisa kaleessaa beeksise. Waraanni biyyaalessaa Soomaalee Alshabaab irratti duula addaa geggeesseen naannoo Galgadud Elder irraa kiiloomeetira 18 fagaate kan argamtu Aliyabal bilisa baasee jechuun ibsi ministeerichi baase ni addeessa. Ibsichi ergamni isheen Soomaaliyaa bilisa baasuuf qabdu kutannoodhaan itti fufee akka jiru jala sararee itti dabaluudhaan shororkeessummaa injifachuuf nagaa deebisuu irratti kutannoon dhaabbanna jedheera. Waraanni Soomaaliyaa milishoota biyya keessaa fi michoota idil addunyaatiin deeggarame bara 2022 irraa eegalee garee kana irratti hojii fi haleellaa geggeessaa jira. Soomaaliyaan waggootaaf nageenya dhabuun kan dhiphatte yoo ta'u balaan guddaan Alshabaabii fi gareewwan shororkeessummaa Daesh yookiis ISIS irraa madda. Alshabaab bara 2007 irraa eegalee mootummaa Soomaaliyaa fi ergama ce'umsa gamtaa Afrikaa Soomaaliyaa keessatti argamu ergama kallattii hedduu qabu kan gamtaa Afrikaa
Afrikaatiin heeyyamamee fi mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomaniin ajajame lolaa ture. Gareen shororkeessummaa kun erga pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mohammad garee kana irratti waraana hunda galeessa labsaniin booda haleellaa cimsee jira jechuun Faransi 24 gabaaseera.